Baaba akkamii bilbilli si bite sii taate? Hedduu galatoomi ilma kiyya sirritti naa taate naa guddadhu bakka naa gayi. Yoo wanni irraa si dhibe jiraatellee suutuma suutaan sitti agarsiisa. Har'aaf akkaataa suuraa feesbuuk irratti poostii godhan si barsiisee jira. Siif galee jira miidheemaa homa takkaas hin dhibu waan biraallee suutuma si agarsiisa yoo rabbi jedhe. Naa galee jira ilma kiyya amma suuraa fedhe poostii godhuu danda'a. Abboo maali salphinni akkas ga'e har'a suuraa haadha teetiif abbaa keetii feesbuuka gubbatti argee jennaan akka malee uf jibbee feesbuuka iyyuu na jibbisiise. Maal jedhaa jirta naaf hin galle suuraan haadhatii yaa abbaa kiyyaa feesbuuka irraa maal godha sitti fakkaate moo maal jedhaa jirta? Maal natti fakkaata dhugaan siin jedhaa jira bar sanuu siree irratti kaanii bar uffata hirribaa qofa ofirraa qabanii haadhatee jilbafaa mul'ata bar salphataa maal salphattee maal naqqaa itaayyoti deemii warra keetii dubbadhu. Maali baabaa rabbii jedhii maa nu salphiste maaliif ummata keessaa nu galchite maaliif akkana nu goote? Salphina maalii jetta maaltu maal ta'e mucaa? Baabaa akkaataa suuraa feesbuuk irra poosti itti godhan si barsiise malee akkaataa iccitii mana keenyaa itti poosti godhan yoom si barsiise maaliif suuraa keetiif ka qullaa uffata hirribaa qofaan kaatanii jettan maaliif gadhiifte namni guutuun argee ijoolleen natti qoosuu jalqabde. Ilma kiyya hin yaaddain waa takka rakkoo takka hin qabu ani akka tasaatitti suuraan harkaa gadhiifamee garuu yeruma san jawwaala switch off godhe wama takka rakkoo hin qabu nam tokko arguu hin danda'u. Gurbaa eessa oltee na dhufte osoo natti himin akkamitti manaa baata hayyama kiyyaan alatti. Ummaati yan fagaanne bar aluma kanatti ijoollee wajjin kubbaa taphataa jira. Itti himee jira har'a booda hayyama kiyyaan ala balbala tana gadi baatee beekadhu. Umma ani amma guddadhee jira bar maaliif hayyama si gaafachuu na barbaachise waggaa meeqa booda kaani hayyama keetiin ala gadi ba'uu danda'u. Ilma kiyya hayyama kiyyaan ala ba'uudhaaf waggaa dheeratu safa bakka san abbaan kan keetuun geenne umriin isaatu ganaadha. Abbo mootummaan nama ijoollee 10 qabu miliyoona tokko qoodaafii jira jedhan ati ijoollee 9 qabdaami daftee tokkochetti dhalchitee maaliif miliyoona hin fudhanne? Dhugaa moo miliyoona tokko guutuu moo? Ati carraa kaluu qabdaa yaali ani ijoollee 2 qofa qaba 8 naaf ati ammoo tokko qofa si hafa akka taate itti guuttatteetiin hin fudhattu. Akkas taanaan mala baasee osoo tokkochaayyuu ittiin dhalchin fudhachuu qaba malee. Shamsiyyaa tiyya mootummaan nama ijoollee 10 qabu miliyoona tokko qoodaa jira jedhan nu ammoo tokkocha kana eessaa fuunee itti guunnee haa fudhannu carraa akkamitti nu taraa jira. Dhugaa moo akkuma haa goonuu akkamiin haa fudhannu fala barbaadime. Falli tokkochi wayiin jira yoo ati na mormuu baatte. Miliyoonummaan harka keenya keessa haa galtu malee ani wanni si mormu hin jiru as baasi fala barbaadu. Erganaan jette sitti hima guyyaa takka akkuma tasaa dogongoree intala takkaan walitti dabalamnee ilma irraa argadde beeyta. Amma ilma san deemee fuudhee mallaqa fudhachuu qabna. Hayyee deemfidi rakkoon takka hin jirtu mallaa'inummaan asaa baatu malee. Intalli mucaa fidee dhufee jira ijoolleen tunninoo eessa jirti ammuma guutuu jaraa qabadhee waajjira deemee mallaqa fuudhee dhufuu qaba. Ijoolleen takkattiin hin jirtu. Maaf hin jirre eessa deemte ijoolleen? Ijoollee hundayyuu warra ani akka tasaa dogoggoree wajjin badii dalageetiin narraa argatetu fudhate ijoolleen martuu abbaa ofii bira jirti. Sagiranuu diqaanaadha. Gammee kiyya barra edaaf joon ka makiinaa naa bittee ani shufeera ta'e akka ajaa'ibaa kanatti oofu arge. Hayyee gaariidha abjuu keetti xumuri amma na wajjin hin haasayin akka tasaa nama gacca'utu mala. Umma yaa culullee jechuun maal jechuudha? Allaattii sirriitti samiirra bararuu dandeettuu fi ariitii cimtuu qabdudha. Umma baabaan hojjettuudha yeroo mara yaa culullee tiyya jedhaani isii barartumaa arguudha beree an takka. Baabaa keetu akkas jedhe nu dhokatee bararsiisaa jiraachuun oolu hin hordofnaa dhiisime. Yaa intala bareeddu hedduu sirraa tolee jira qalbii nama fuuta. Dhamaa obboleettii teetii bar osoo namni hin dhageemaan nuun jedha. Caaltu edaasii maaliin akkana goote fuula maal gootee akkana bareechifte sila? Maali akkana laaltee nan beektu haga fedhe waan fedhe yoo dibadhe akkami obboleettii tee wallaaltu. Ajab hojii meekaappii. Maali akkami si beeka bar xiqqaan jijjiiramne guutuun guutu jijjiiramte korokonchi aspaaltii jijjiirame fakkaata.
yaa kadiir kiyya sila atiin kuni maaluma rabbiin biraa qabda ta'anaa tana intala akkana rabbi sii kenneef. Kan osoo sin foriin hin dura guyyaa takka illee hin salaanne guyyaa takka hin soofne sababa san rabbiin azaaba duniyaa irraa sinatti qabe naf fakkaati. Jaartii tiyya way jaartii tiyya way jaartii tiyya. Abboo maali maal taatee boota fuula hoo maaltu akkana si bulleessee uffata ofitti xaxxee deemta. Ummata shiftaa tokkotu halkaniin ganda keenya seenee jaartii tiyya narraa ajjeesee anallee akkana na bulleessee na biraa deeme. Oo ulfaataadha barri baranaa rabbiin obsa siyaa kennu ka obboleessa kiyya. Obsa maal obsinaan jetta way jaartii tiyya akkan godha way bareeddu tiyya akkamis dhabee jiraadha way jaartii tiyya. Obsima siin jenna maas siin jenne ree wanni godhan hin jiru namni martuu irraan ooluuti uma obsii jajjabaadhu wanni gootu hin jiru atillee of miidhuu malee faayidaan biraan jiru maal goota sila mataaf dhukkubsuu malee. Abboo gurbaan ollaa keenyaa tokko akka malee booyaa jira mee deemiiti eebbisii jajjabeessiiti kootu jaartiin narraa du'e jira fuulli isaa kunillee nafne akka malee huccuu wayiitiin uffatee jira. Maal abboo maal himta maaltu jaartii irraa ajjeese ollaa kanatti osoo nu dhageen akkamitti jaartiin jalaa duute. Shiftaa wayiitu nutti seenee asitti nu affane jedhaa jira beeyta ukkaamsaniitumaan jalaa ajjeesan na fakkaate maraafuu deemi obsisiisimee naa obsuu didee itti qaaqaa dhaqee dadhabee biraa dhufe. Obboleessa kiyya obsikaa haala jiruu duniyaati wanni godhan hin jiru maali maaltu sirraa waa ta'e. Wayyoo maalan godha jaartii tiyya narraa du'e wayya gurraattii tiyya wayya bareedduu tiyya wayya gara laafettii tiyya adda koona gattee deemte maalan godha. Obsikaa akkana bootee mataaf hin dhukkubsini maali sila ati dhiiraa miti uf jajjabeessikaa dirqamumaan uf jajjabeessuu qabda. Kophaa kiyya na dhiiftee deemtee bar maalan godha way bareeddu tiyya kophaa kiyya na dhiiftee maalan godha. Ahaa ana dubbiin reef naa galaa jirtii bar waan gootu dhabdeetinii yaaddofte guyyaa takka takka teennuma gootaa obsika. Abboo akkamii gurbaa obsisiiftee dhufte? Akka ajaa'ibaatti obsiisee yoosuu naa callise. Ajaa'iba maal jetteeni si callise ani itti qaaqaa dhaqee dadhabee biraa deeme bar. Yeroo ani bira dhaqu hin booyaa jira beeyta yaa jaartii tiyya narraa duutee maalan godhaa jira beeyta. Abboo iyyaatiin jedheen guyyaa takka takka teenuma goota. Yaa akaakayyuu kiyya akka jaartii wallolee kunoo 15 gayaa jira guyyaa takka manaa waa nyaadheen beeku nyaata natti kennuu diddee asuma dhufee manuma nyaataatti nyaadha mallaan inni irraa dhume rabbi jedhaana araarsa. Maalirra wal dhabdan? Guyyaa tokko yeroo ani turee halkan alaa galu jaartiin tiyya sirra rabbaatee raftee jirti uf gadhiistee raftee jirti uffata illee uffanne achi booda ol seenee ciisicha isii sirreessee fi uffata itti uffisee yaa hanaan tiyyaa qorri na jalaa si ajjeese jedheeni achi booda ofirraa hirribatti tuyte ani ammoo taa'ee bilbila kiyya osoma olii gadi oofu lakkoofsa haarawa bitadhe wayiitiin waatsaappiidhaan dhaqee hee jedheen yeroo san naa barreessuu eegalte achuma aaree ol utaalee kaballaa itti cufee algarraa buusee lafaan dha'e akka gaafsaniitiin an dubbistu nyaata illee natti hin kennitu. Abjuudhaan si janajjante ta'a maa irraan tariniif?